Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasariitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxata Caamsaa 2 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo Ebila 24 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Lakkoobsi ijoollee Somaaliyaa hanqina nyaataan miidhamaa jiranii ol ka'aa adeemee hedduun illee du'uu malu sodaa jedhu dhaqqabsiiseera mataa oduuti attamoltan dhaggeeffattoota keenyaa antuu jubee horaati. Pireezidaant Tiraamp hoogganoota biyyoota Eeshiyaa wal falmisiisoo ta'an wajjin wal ga'uuf afeeruun isaanii qeeqa kaasee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakoob Zuma kaleessa walga'ii guddaa kan ayyaana hojjetootaa irratti mormiin isaan mudate utuu walga'ii sanarratti homaan dubbatiin deebi'an jedhamee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophiilee kabiroos ni qabnaa dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleessa oduutiif gara tujubetti deebina. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa lakkoobsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uusaa beeksisuudhaan biyyattiin sababaa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaataa isaan mudata jedhamee kan eegamu innaa ta'u kunis ijoolleen 275 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhameera. Dubbiimtuun yuuniseef maariksii merkaadoo akka jedhanitti hanqinni nyaataa ijoollee dhukkubaaf saaxiluu mala ijoolleen bishaan qaama isaanii keessaa hir'ate immoo sa'aatilee xiqqoo keessatti garaa kaasaa yookaan kooleraadhaan du'uu danda'u. Hanqinni nyaataaf dhukkubii walitti dabalame akkasumas qe'ee ofiirraa godaanuun du'uu ijoolleef sababaa ta'a. Somaaliyaan balaa beelaa hamaaf saaxilamtee ka jirtu yennaa ta'u kunis waggoota 25 keessatti yeroo sadaffaaf ta'uusaati. Bara 2011 beelli Somaaliyaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 260,000 du'aniiru. Kana keessaa irra jireessi dubartootaaf ijoolleedha. Baasiin waraanaa Afrikaa 11 oliif akkaan ol guddatee ture booda amma gadi bu'aa adeemu gabaasi haaraan kan dhimma ittisa biyyaa addunyaa beeksisee jira. Sababaa ijoon gabaasi kun tuqe gatiin boba'aa gadi cabuusaati. Biyyoota Afrikaa hanga tokko kan akka Sudaan Kibbaaf Angoolaa biyyoota gatiin boba'aa gadi cabuun isaan miidhe keessaati. Waaltaan qorannaa Stockholm International Peace Research jedhamu kan baasii waraanaa ilaalchisee qoratutu gabaasa kana baase. Akka qorannaa kanaatti baasiin waraanaa Afrikaa bara 2016 keessa dhibbarraa harka 1.3 waggaa isa duraa jirurraan kan gadi cabe yoo ta'u walumaa gala doolaara biliyoona 37.9 gadi bu'e. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakoob Zumaa waldaa hojjettoota guddicha biyyattiif ibsa kennuuf ennaa waltajjiitti ol ba'an mormiin irratti dhiyaatee jira. Tuusoo Kumaaloo Johaansbarg irraa akka gabaasetti xiinxaltoonni paartii biyya bulchuu ka biyyatti Afrikaan Naashinaal Koongiresiif Zuumaa gidduu adda addummaan jiru hammaataa adeemuusaaf ragaadhaa jedha. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo namoota dhiyeessa. Pireezidaantichi Afrikaa Kibbaa Jaakoob Zumaa ayyaaneffannaa guyyaa hojjetootaa yookaan meeyidee kakaleessaa irratti haasawaa dhageessisuuf ennaa magaalaa Biluuminfoonteen kakutaa Firii Isteetitti hojjetoota kuma hedduu walga'an duratti dhiyaatan murni tokko harka dhawanii sirna ho'aadhaan simatan garuu irra jireessu uummatachitti walga'e faaruuf dhaadannoolee Zumaa balaaleffatan dhageessisuudhaan morman. Pireezidaantichi Zuumaan utuu jecha tokkoon dubbatiin walga'icha hojjetootaa dhiisanii deeman qindeessitoonnis walga'icha facaasan. Ammaan dura mormiileen akkanaa jaarmaalee mormitootaaf gurmuulee farra Zuumaarraa dhaga'amaa turan. Kaleessa garuu miseensota waldaa hojjetoota Afrikaa Kibbaa kanneen irra jireessi isaanii miseensota ANC ta'anirraa dhaga'ame. Xiinxalaan siyaasaa Saamododaa Fikeenii akka ANC'n dhimma Zuumaatti ilaalcha kennee furmaata barbaadu dhiibbaan itti jabaachuusaa hubachiisan. If ANC can begin to imagine a post-Zuma
ANC'n waa'ee jiraachuu dhaabasaa Zuumaadhaan ala hin yaadu taanaan Afrikaa Kibbaa waa'ee Afrikaa Naashinaal Koongirees yookiin ANCdha alatti baruuf deemti. Dadhabbiilee siyaasaa yeroodha yerootti pireezidenticha irratti mul'atu irratti dubbatanii furmaata barbaaduu hanqachuun daafoo siyaasaa akkanaa fida. Waajjirri pireezidaant Zuumaa waa'ee mormii kaleessaa kana ilaalchise agammaatti waan ibsa baase hin qabu. Garuu durataan paartii mootummaa Free State kan ANC hanga yeroon pireezidaantummaa Zuumaa bara 2019 xumuramutti eenyullee taayitaarraa isaan buusuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan deeggarsa pireezidaantichaaf qabanitti cichanii hubachiisan. Mormiin kaleessaa garuu dhaabbatoota michoota ANC ta'an lamallee of keessaa qaba. Paartiileen mormitootaas mormii uummataa kaleessa ka'e sana gammachuudhaan simatanii jiru. Akka pireezidaant Zuumaa irratti sagaleen nan confidence vote jedhamu kan amantaa irratti dhabinsaa kennamu gaaffii jiru daran cimsuuf deemaa jedhanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Tiraamp pireezidaantii Filiippiins Roodriigoo Duutereetiif muummicha ministeeraa Taayilaand Piraayut Chaan-oochaa Waayit Haawusitti afeeruu dabalatee afeerraa aangawoota naannoo falmisiisoo ta'aniif godhe sirriidha jechuun falmee jira. Tiraamp hoogganoota Eeshiyaa gama kibbaa afeeruun ennaa dippiloomaasii Waashingtan Eeshiyaa keessaa qabdu Chaayinaaf muddama Kooriyaa kaabaa waliinii irratti fuulleffataa jirutti gabaasaa Zlaatkaa Hoog jallannee dhiyeessa. Tarkaanfii pireezidaant Tiraamp fudhatan kana Waayit Haawus sirriidha jedhee deeggaree jira. Hoogganoota kutaa waliin hariiroo qabaachuun fedhii nikuleeraa Kooriyaan kaabaa qabdu irratti waliigaltee argamsiisuuf akkaan barbaachisaa jedhu Shaan Spaayiser. It is an opportunity for us to work with countries in that region that can help play a role. Kun biyyoota kutaa sanaa waliin hojjechuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata. Isaan kun gama dippiloomaasii fi dinagdeetiin biyya qobaatti baate Kooriyaa kaabaa irratti qooda olaanaa qabaachuu danda'u. Kun immoo jedhan dhugaa dubbachuudhaaf fedhii Yuunaayitid Isteetsi nageenya uummata keenyaaf akkasumas nageenya uummata kutaa sanaaf qiyyaafata duraa itti laachuu qabdudha jedhaniiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman muummicha ministeeraa Taayilaand humnaan aangoo qabatanii mirga deemokiraasii sarban jechuun qeeqan. Pireezidaantii Filiippiins immoo baala sammuu joonjii irratti duula gaggeessan jechuudhaan balaaleffate. Dhiyeenya kana pireezidaant Tiraamp Kooriyaa kaabaa sodaa guddaa waan taateef gargaarsa Chaayinaan dhabamsiisnaa jechuun abdii horatanii turan. Amma immoo deebisanii pireezidaant Tiraamp gita isaanii kan Kooriyaa kaabaatiin gamna jechuun isaanii gowwomsaa fakkaataa jedhu. Sabaa himaan Ameerikaa pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa fakkeessuuf kan taa'ee yeroottiin jedhan kanatti pireezidaant Tiraamp biraa immoo kabajaa akkasii argachuun Kooriyaa kaabaaf rifachiisaa ta'uun oolu. Waan jedhamuuf jiru hin dhaga'u waan ta'eef imaammata pireezidaant Tiraamp biyyootii kutaa Eeshiyaa bahaa fi Paasifik irratti qaban ifa miti. Hoogganoota falmisiisoo ta'an faarsuun Tiraamp kun immoo walga'ii kutaa sana keessatti saganteeffataniif qophii godhan ta'uu malas jedhameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin har'a bilbilaan dubbachuuf jiru. Baatii darbe Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessatti haleellaa waraanaa geggeessuu ishee Raashaan erga mormitee as hoogganoonni lamaan ennaa marii geggeessan isa jalqabaati. Hoogganoonni kun lamaan wal waraansa Siiriyaaf Mr. Puutiin pireezidaant Bashar al-Asaadiin deeggaruu isaanii ilaalchisee ni mari'atu jedhamee eegama. Pireezidaant Tiraamp filannoo pireezidaantummaa erga injifatanii hoogganaa Raashaa waliin bilbilaan ennaa dubbatan yeroo sadaffaa ta'uu isaati. Raashaan baatii darbe magaalaa San Piitersberg irratti haleellaan shororkeessotaa erga raawwatame booda sanatti aansee Tiraamp erga hirbuu seenanii booda waliin dubbachuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp hoogganoota Raashaa Puutiin waliin ta'uudhaan shororkeessummaatti duula jedheen abdadha jechuun ennaa duula filannoo isaanii waadaa seenuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee hariiroon Raashaa fi Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhiyoo as yeroo kamiinuu caalaa dadhabaa dhufuu isaatti argamaa jira jedhan. Gama biraan waajjirri to'annaa federaalaa Yuunaayitid Isteetsi FBI'f manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa yeroo Tiraamp duula filannoo geggeessaa turaniif giddu seeninsa filannoo Raashaa ilaalchisee qorannaa geggeessuu itti fufanii jiru. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu biyyi koo hin seenne jechuudhaan himannaa akkasii hamee bu'aa siyaasaa Ameerikaa keessaaf toluu jechuudhaan haalan. Himannaa kana haaluun isaanii kan dhaga'ame chaansilarittii Jarmanii Engelaa Meerkel waliin magaalaa
sochiitti kan argamu mana isaanii bashannanaatti tuuta oduuf ennaa ibsa kennanitti ture. Hariiroon Raashiyaaf Jarmanii waraana Siiriyaaf Raashiyaan biyya ollaa ishee Yukireeniin weeraruurraan kan ka'e laaffataa adeeme. Oduun ammaaf qabnu kanuma. kadhagaa jirtan as Waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tajaajila intarneetii argachuuf baasiin baasan baay'ee mi'aa ta'u qorannaan geggeessame tokko beeksisee jira. Alliance for Affordable Internet ka jedhamu dhaabbanni sadarkaa addunyaa biyyoota galii giddugalaa fi gadaanaa qaban 58 keessa gatii tajaajila intarneetii jiru wal dorgomsiisuudhaan Itoophiyaa lakkoofsa 55ffaarra kaa'ee jira. Itti gaafatamaan qorattoota gameeyyii dhaabbata kanaa Doonaarash Taakkuu ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti tajaajila intarneetii argachuudhaaf namni tokko galii ji'a tokkotti argatu keessaa 100% harka 20 baasuu qaba jedhanii jiru. Itoophiyaatti koorporeetii koominikeeshinii telekoomiif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abduraahimaan Muhammad immoo gama isaaniitiin ragaan qorannaa sana keessatti dhiyaatan karaa lamaan sirri miti jechuudhaan falmanii jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallanneetu dhiyeessa. Jaarmiyaan sadarkaa addunyaa kun tajaajila intarneetii kan ilaaleen gabaasaa bara 2017 dhiyeesse kanaan biyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaaf gadaanaa ta'e 58 wal dorgomsiisuun Itoophiyaan sadarkaa 55ffaa irratti tajaajila intarneetii kanneen itti fayyadamaniif gatii guddaa kan baasiftu jechuudhaan ramadee jira. Itoophiyaatti aansee biyyootii gatii guddaa baasisan Seraaliyoon, Heeyitii fi Yemen ta'anii jiru. Biyyoota tajaajila intarneetii gatii rakasaan dhiyeessan gidduudha Kolombiyaan sadarkaa duraa qabattee kan jirtu yoo ta'u, biyyooti Afrikaa 27 keessaa immoo gatii guddaa tajaajila kanaaf baasisuudhaan Itoophiyaan 26ffaa taatee jirti jedha qorannaan ba'e. Tajaajila intarneetii gatii madaalawaan dhiyeessuuf gamtaan sossoo Affordable Internet keessatti garee qorattoota sadarkaa olaanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Daanaaraaj Taakur VOA'f akka ibsanitti jaarmiyaan isaanii beekannoo sadarkaa addunyaa kan qabuu fi jaarmiyoonni teeknooloojii hedduun mootummootaa fi jaarmiyoonni qorannoo keessaa qooda ka qaban ta'uu dubbatu. Afrikaa keessatti tajaajila intarneetii gatii madaalawaan argachuun haga ammaatti sadarkaa rakkisaarra jiraachuusaa fi qorannaa kanarratti biyyootii tokko tokko keessatti namni tokko giigaa baayitii yookaan GB tokkoon tajaajila intarneetii argachuuf maallaqa hagamii baasaa ka jedhu ilaaluun gabaafneerraa jedhu. Namni tokko galii ji'a tokko keessatti argaturraa harka 2 gadi baasee tajaajila intarneetii giigaa baayitii tokko argachuu qabaa jedha gabaasni kun. Ija kanaan yeroo laalamu wanni Itoophiyaa keessa jiru kanneen biroorraa fagoorra jiraa jedhu Daanraash Taakur. In the case of Ethiopia, what our analysis showed is that in 2015 kan Itoophiyaa yeroo laallu xiinxalli gaggeeffame akka agarsiisutti bara 2015 keessa gatiin giigabaayitii tokko nama galii giddugaleessa qabu miindaa ji'a tokkorraa 100% harka 20 ta'a. Kan silaa mindaa ji'a tokkorraa harka 2 gadi ta'uu irra jirutu Itoophiyaa keessatti baasii mindaa ji'a tokkorraa harka 20 fudhatee jedhan. Itoophiyaa keessa yeroo jiraattu mindaan ji'aan argattu beekamaadha. Sana keessaa harka 20 tajaajila intarneetii giigaa baayitii tokkoof baasii goote kun baay'ee guddaadha. Kanaaf gabaafames jedhan. Namni kamiyyuu tajaajila intarneetii argachuun mirga ta'uusaa qorannaan kun tuqee mootummaan Itoophiyaas ta'e biyyoonni biroon intarneetiif maallaqa guddaa baasisan karaa itti gadi cabsuu danda'an tarreessee jira. Itiyoo telekoom koorporeet koomishiniif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abdurraahim Ahmad qorannaan gaggeeffame karaa lamaan odeeffannoo sirrii hin taane qabaa jedhu. ከ4 እና 5 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ 3 ውድ ታሪፍ ካላቸው ሀገሮች waggoota 4-5 dura Itoophiyaan biyyoota Afrikaa gatii guddaa baasisan 3 keessaa tokko turte. Yeroo sana gatii ture 100% harka 85 hanqisanii jiru.
inni amma gabaafames haaluma wal fakkaataadhaan waggaa darbe gatiinsaa gaccabee jira jedhan. Kanaaf odeeffannoo dhiyaate sirrii miti. Dhaabbati qorannoo kana gaggeesses dandeettii hin qabu jedhu obbo Abdurraahim. Qorannaan kun hojii baadiyyaa keessatti gaggeeffame of keessaa hin qabuus jedhan aangawaan kun. Kana malees gatii dhiyeenya kana Itiyoo Telekoom sirreesse gabaasni kun hin dabalanne gama kanaan gabaasichi dhugaarraa fagoodha jedhu. Hayyoonni akka jedhanitti sababaan tajaajila intarneetii Itiyoophiyaa keessatti gatii guddaa akka ba'u taasise keessaa tokko kaampaanii tokko inniyyuu kan mootummaa ta'uu isaatii jedhu. Amma yeroon galgala keessaa 2:46 ta'ee jira. As Waashingtan DC'tti immoo waaree booda 1:01 sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqi. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaas geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko imala jireenyaati. Qophii har'aa keessatti waa'ee barruu fiilmisiif hojii isii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsiise kutaa lammataaf ka xumuraati kun waa'ee fiilmisii himuudhaan jalqabdi. Fiilmiin ammaan tana ni hojjedhee deemu jira ceera fokkooti. Waan ceer qaba hedduu kee jira waan safuu eegatu waan hedduu kee jira. Wanni ceer dhabiiti waan xiqqoo. Barumsumaanuma dhugaa lafa jirtu ilaan arguu jirurraa ka'ee waan kan barreesse. Tadhibiin tettaan nu tokkumetti. Tokkuma. Nu tokkumaa. Nu tokkuma. Tullee waan tokkummaati. Tuni gabaabummaa Booranaaf Gujii jidduu. Fiilmiin tokko. Kaanoo. Kaan of beekii. Taafreessu ammoo waan ofii. Waan ofii. Waan ofii keessumaa faayida. Waan kan cufa of keessa qabu. Tadhibiin ammoo qarootti. Qaroon kun turlee waan qaroominaa fakkeenyaaf jechuudha. Qarootti waan qaroominaatiin akkamiin ammoo qaroominni nu durii qabnu uumamaan waaqimaan nu kenne waan qoftuun qorannoo wayiitiin turleen akkanaa wal qabate. Kun amma dookumeentarii akka itti yaade. Qaroomtu. Qaroom yoo jechuudha. Qaroom gadaa kee jirmoo qaroom taphaa hobla kee jirmoo qaroom aadaa. Qaroomni nam fakkeenya qaroomni dubbiileen keessa hin jirtu hagadaalleen keessa hin jirtu asumirratti haa cirreetti akka fakkeenya waan kan sadeenoo keessa fudhadhu wanni qaroominaa ammoo hedduu bal'inaan as ka'ee jira. Lalistu waan hedduu dubbattee fiilmii hagana gaa barreessuuf kitaaba hagana gaa barreessuuf oolmaa bultii jireenya jira yooma barreessi. Halkan kayoo barreessa halkan eegi rafee an fiilmiin kun shaneenu guyyaan hin barreessinan fiilmii kan shaneenu. Wanti bifatee ilaansaa argiin jirti wanni haa mata keenyati. Eegiyyamni rafaadhee fuulara fuula cufaa jilleellee midhaafadhee ciiseen dudduuba wanni uummata keenya dhufti. Yoo ani ka'ee ofirraan barreessin agisiin dheeratu cufaa akka namaallee reebna dhowwiti. Hayee ammaa biirii fooraqatti fudhadhee of bira qaqqabadha. Lafti bariisaan ammoo waan kaan agitti diddeessu fiyyuu diriirsee barreessa. Waan fiilmii kee jira sirba fakkaata yookaan faaruu ijoollee fakkaata. Fiilmii keessa lamaan tokko lama jechuudha. Fiilmii keessaan ceera fokko keessa fiilmiin tokkeegiba saawundi tiraakii qaba. Sirbi beektas fiilmi sun dur deemu sirba Abdullaa Jirmaakii ammaan ta'a fiilmi sun. Dhaamsisaa sirbisaa sun erga guddoo qaba. Waan fuulduraa garii dhufu hajaarsuuf dura sirbee jira weellisaa Abdullaa Jirmaa. Intala qajeeltuu warri isaanii beektu gorsa warri isaanii homaayyuu seetu. Gubee hin gaarree ibiddaan taphaata yoo si gubee hin gaabbinii hin diidinii. Akkasii ceera fokkoo dhabdee dira baateedha. Kun fiilmii ceera fokkoo keessa jiru kunin. Fiilmii ceera fokkoo keessa warri biraa hulleen naasuu namaan qabu. Weellistuulleen itti xiqqoo. Yaa beeku yaalee. Uummata kan uummata aadaa qabu wanni akkanaa hin jirtu ammoo waan mul'achuu jiru jira. Of dura sirba waan gandi damaa olii kaan dhibiyyoo kitaaba waan daa'imaatti deebinu faaruun hin jirtu faaruun ijoollee fakkeenya faaruu ijoollee natti ijoollee faarsanuu ijoollee 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 daraaraa keessa daraaraa dureessa qabee waaqatti urgeessa
Ahoo ijoollee dhalee hiyyaama boota laanii dhaananiiti dhalaanii yaamanii. Kitaaba guddis daa'ima jira. Kaan immoo fiilmi kee jira. Hojiin tan ta'e karoora kan kakattaan maan ta'uu feete eessi ga'uu feete. Kitaabni jireenya kana yoo doosila gara fiilmii gara muuviillee deebisee guddoo fedha. Kitaaballee hadhibii kaasellee maxxansi guddoo fedha. Kanaafuu wanni karoora kana hadhibii maxxansedhee garan jira gara Finfinnee kan jira. Kaan diriin ammoo waan aadaa sunillee dookumentarii waraabuu fedha. Fiilmii biratti hadhibii. Dookumentarii aadaa waraabuu feeta. Guddis daa'imaa suniyyuu dookumentarii fiilmii deebisu guddisi daa'imaa sun kitaaban jiraani. Suniyyuu dookumentarii deebisuuf akka beektu ilmaan keenyallee walaaltee irra barattee namni hedduu waanuma faranjii kanaa kaartuun itti ilmaan xixiqqoo waanuma kan jalqisiisii waan kana hunduu ammoo dafnee dhaqqabnee dookumentariin barreeffamaan hin kaa'ini dirga hin dandeenye. Ijoolleen xixiqqoon ammoo kitaaba akkasii fuutee dubbisu waan guddoo itti ulfaatusi akka ijoolleen laaltee warra barattuuf dookumentarii deebisuuf yoo waaqee karoora kan kakattaan kan fakkaata. Lalistu ati fakkeenya nama hedduu ta'uu dandeetti. Ijoollee dubartii waa barreessuu feetuun maan jette waan qaroomuu fi barreessuu fedhuun jabeennuu fi barreessuu fedhuun seenaa ofii barreessuu fedhuun. Ani ijoollee akkanaa kanaan namni jajjabaan hedduu jira. Ilmaan dubaraatullee yoo hedduu ijoolleen keessa dubaraa odoo dandeetti qabdu odoo barreessuu dandeettu taan hin danda'u lakkoonni honiin waan nan birallee tagariillee waan hin qabneetti sodaatti taan ammoo wayifate. Yoo hedduu yoo annam dandeetti qaba hamataa hiyyee akka argillee hin qabu. Ammoo wanni dhaamsi guddaan hin dhaamuu fi namni waan dandeenye iyyuu hin jiru. Waan hin dandeenyetti ittiseen tokko akkamiin jalqabaa waan kan karoora itti baafata akkamiin barreessaa akkamiin itti seenaa obsilleen guddoo barbaachisa. Namni maraata siinii dhulleen cuftiin jiru. Hin maraatte guyyaan cumman cufatta kopha beekta namni hoo barreessi hin maraata. Yoo duburfataati ilmaan ta'e namni dafee irreetta gara abdii kutachuu deemu. Abdiillee odoon kutatin obsaan. Waan kanallee midhaaffattee namni hin dandeenye hin jiru dhiirri qofaaniti namni hin dandeenye garaadha keessallee waan baratanu namni cufti waan dhalateef qabu namni dandeettee ertii sanallee waan barreessullee hin dhalatee waan dhibiillee jidduullee taa baratu malee dandeettii qabedduu jira dandeettii qaban sunitti akka fayyadamuuf dhaamsi guddaan hin dabarsuu fi ammallee obsa akka qabaatan wanni guddaan obsa aadaa dubbisuu aadaa ofii guddisuu waan ofii qorachuu waan ofii jaalachuu aadaa kan oduu qabaannee ijoolleen jajjabduun hedduu jira. Dhiirallee dubarallee abdii bitatinaadhaan namni dhokatee malee namni wobbee'u namni agamu waan isaa yoo asin adillee barreessee nama hojii isaa argitee yoo beekta wanta asin argin hojjettee aseetu namni xixiqqaan tokko namni hedduun las jira. Wanni guddaan abdii kutachuu dhabu wanni angoo. Darbe ayyaanullee waan irra dheeraa qabaanne tasuu keessa bahuu dhabu. Ammallee wal qarqaaru wanni guddoon wal qarqaaruun tun qabeenyaa qallaan itti beete walii hinnan qofaaniti. Namni wal bira dhaabatee jabaan namaan hidhayyuu waan guddoo jira. Hojii tantee tanaaf eenyu galateeffachuu feete eenyuun as ga'etti argatin. Kanarraa waaqa wayii qaraa fiixee haadhaaf abbaa hiyyaa warqaalee na guddisee abbaa hiyyaa Toofiq Aarsanii fi Aartii Mariyaam Maammuti. Kaan dhibiin ammoo akaakuu hiyyaa kaa'uma akkuma haadhaaf abbaatti inni warrumsee hin birri jira eegaan dhaladhee galumtaa'ee wayiillee na taasee na guddisee Aasan Shukkaaraa nama karaa dhibii waan kana yommuu wannummaan kitaabatiyyuu akka waan kan barreessifii tokkoffaa ina taate saalaqa jaatanii ali odoo ummata isaatii jedhee ani ofii gaafa inni lubbuun jiru beekuu baadhullee wanni inni hojjete kitaabi kuniyyuu waan isaatiin jalqabe. Nama odoo ofiin jedhini uummata kiyyaa yaadadhee gosiyyaa yaadadhee gosii barsiisee gosiyyaa hojjetedhe yoomillee na qofaanifi uummata Oromoo bira bakka guddaa qaba. Yoo cufayyuu seenanii yaadata saalaqa jaatanii fulanni jirutti biyyeen sablatinaa fi guddoo galateeffadha. Inni jiraachuu baatullee namni hojiin isaa addunyaa kan gubbaan jirti. Hin jiru ammoo hojiin isaa hin jirti akkuma nam jiru inni. Kaan dhibiin ammoo namni hojii kanaaf akka narmaan ba'uuf na qarqaare akka waan kan hojjedhullee dhageenyaan na odeeffatee sigaran kootii naan jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa guddoo galateeffadha. Kaani gaazexeessaaf barreessaa Isaayyaas Hordofaa guddoo na qarqaaranillee na beekachuuni warqana kitaabni sun ammoo akka uummata bira ga'ullee na qarqaare yuunivarsiitii Sibaalii obbo Dinquu Dayyaasaa galata guddaa qaba. Dooktar Albirraallee akka malee na gargaara oduu ispoonsarallee gaafatiin waan walli sii ba'uu dandeessudha waan inni akkanaa fi waan guddoo barreessaa jaatanii diidaa nam gara keenyaa keessa namni hedduu jabaadhu waan kanallee irratti inni naa barreessu jirulla achi namni gara keenyaa yoo karaa guddoo lakkoo hin qabu achi hin jinne bifa armaan dhaga'eellee
ati yoo hedduu jabaadhii waan kan irratti hidhe. Nama hedduu galateeffachuu dandeetta cufaayyuu imanii keessa ba'uullee baatanillee kitaaba kan namni bitachuu fedheessa argata. Kitaaba gadi namni argatuu fi kitaabni kun maxxansaan qaraa torbaanum tokko keessa tobba'e dhufti booranuu yaaballu irra tobba'echuu danda'a garuu guddoo hin deemne torbaanum tokko keessa tobba'e kitaabi. Namni bitachuu fedhu mani kitaaba Oromoo hedduu jira. Arargeeli fulamanii kitaaba jiru manum kitaaba Oromoo kan akka. Iimeeliin kiyyaa lallistu.lt small lettering qubee xixiqqaan @gmail.com. Isaan ammoo feesbuukii lallistu toofiqedha. Lallistu toofiq. Yoo. Anuu guddoo si galateeffadhaa sa'aatii waan hedduu nu barsiifte hedduutti waan ati barreessu kanirraa waan hedduu barachuu danda'a. Lallistu. Horii buli. Horii buli deeban. Qophiin teenne taardhaa ta'a. Uummata Oromoo tanuma. An soraa haala keetii qophii dhibiin walti dachaanaan dhagaa keessa bullaa. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uusaa beeksisuudhaan biyyattiin sababaa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate jechuun kan eegamu innaa ta'u kunis ijoolleen 275,075 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhamee jira. Daangaa Iraaqiif Siiriyaarra kan jiru mooraa baqattootaa cinatti gareen ISIS haleellaa har'a raawwateen yoo xiqqaate siiviloonni 21 du'uu isaanii gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu beeksisee jira. Dubbiimaan garee kanaa Raamii Abdel akka jedhanitti yoo xiqqaate of wareegdota 5tu mooraa baqattootaa Iraaqiif lammiiwwan Siiriyaa qe'ee ofiirraa godaananiif tolfame keessaaf alatti ofitti boombii dhoosan. Maddeen Kurdiif Siiriyaa akka jedhanitti kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun erga lola naannoo Siiriyaaf Iraaq kan ISIS to'atee jiru jalaa baqatanii booda mooraa yeroo fi dhaabbatee keessa jiru jiraatanii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,580 15,630 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,720 12,110 12,140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.